هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو. كنت خيسنو بقى جرتنت ربي نجا سنتاتو إن شاء الله. يوتنا بديت نجرا أنا ما جروبي أنا ماتي أنا قفا متي إسنس ورنا بني تاكنات إن شاء الله أنا ميروت نبتيسه dhufeetiin jira deebinee jira inshallah waan mijaa'e waan dandeenyeef yeroo dhiyootti inshallah mabooda diraan biyya kana keessatti biyya baqaa jirra keessafuu warreen biyyaan hin jiru kana jirtan hin beeytan diraamaa dalagu pirankii takka waan adda addaa jechuudha namarratti deddeemtee dalaguudhaaf hin ta'u garuu piraankiin hin dalaga bilbilaan jechuudha waan safuu hin darbine hin dabre jechuudha yeroo hedduutti guyyaa guyyaan illee gatiin dhiisa piraankii hedduudhaan waraabee jiraasi hedduudhaan qaba eejiit godhadheetiin jira inshaallah guyyaa guyyaan hin gadi dhiisa akkasii piraankiin kiyaas kan safuu hin darbine isin ka gammachiisu natti fakkaata akkasii laayikii godhaa sheer godha yoo dasiisin jennas laayikii godhaa tuma biraa dabraadha akkasuma biyya kana keessa gaadiraama dalaguu fi kana akka ijoollee biyyaa ijoollee yaman jirtu akka ijoollee biyyoota biraatti deddeemnee dalaguudhaaf nuufis hin mijaa'u anis hin dandeenyu seera hin qabnu waan ta'eef akas jadi insyaallah asmanu waan dandeenyu hin daleena piraankiis haa ta'u bilbilaan jechuudha malee akka biraatti hin dandeenyu jechuudha waan safuu hin darbine waan namilee namaattis hin cabsine akkasi gadi dhidhiisnaa piraankii waan ta'e jechuudha akkasitti nu hordofaadhaa viidiyoo teenya laayikii godhaa uummata keenya hundaa'u waan fedhe hojjetu laayikii godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa uummata biraatiif hin gootan waan fedhe hojjetu afaan dubbachuu jiru ni beektan saniifuu laayikii yoo gooteef wanni sirraa irratti hin jiru akkasitti laayikii godhu nama kee guddisii yoo ati guddiste malee namni guddisu hin jiru hin tuffatin nama kee namni wal tuffannee gaarii miti inshallah kasih jabisa hamile wali khanna namni tokko yoo hamile arkate namni san guddachaa deemu namni keenya waan fayyaadanii hamile khanna yoo ni fi isiniif hin taanes wannis inni hojjetu san laayikii godhii fi ta'uu bira dafre jechuudha akkasii sabskiraayibii godhaadha sabskiraayibiin keenyas guddaadha sabskiraayib illee godhuu baattan viidiyoo teenya laayikii godhaa laala asiyoola lubaattis daqiiqaa takka kana laala yoo isin dabbares laayik muruu godhaatii bira dabra sabskiraayibiin illee isin dararu kan godhuu jaallattanis godhaadha sabskiraayibiin guddatee jira garuu sa'aatu nurraa hir'atee jira sa'aan tun akkana nuuf guutamtuuf viidiyoo teenya laalaatii akkasitti sheer nuuf godhaadha isin jaa akkasuma gama biraatiin dan dabarfachuu fedhe namni dhugaadha kanan beeknes ni jira garuu irra guddaan na beeka jeeteen amala yuutuubaroota gurguddaa qabdanis yuutuubii keenya akka sheer nuuf gootan gamanumaan isin daama hunda keessan maqaa keessan hin dha'u hin beektan isinu viidiyoo teenya sheer nuuf godhaati akkanii fi
sa'aatiin nuuf godhaan isin jaa subscribe illee nama hin kadhannu jechuudha. Maaliif warri godhe isaa galatoomu godha amma boodalleedha. Garuu subscribe-iin guddatee jira 13 kana jira. 14 kana seenuuf deema. Saniifuu subscribe-iidhaas godha. Garuu like nuuf godha irra guddaa hundummeessaati. Sa'aatiin akka nuuf guutamtuuf sa'a san nuuf guutaadhaan isin jaa jabaadhaa hamilee nuu kennaa. Dhiifa maqaa chaanala keenya irratti YouTube fi waan kana kanallee gadhiisuu baanu nuuf hin danda'amne. Garuu warreen biyya kana jirtan hin beektan. Warreen biyya kana hin jirre immoo biyyoota kana keessatti dandeettii deddeemnee jechuun waa isiniif waraabu kana waan hin dandeenye haala akka nuu mijaa'etti ni goona. Inshaallah yeroo qabanne ture. Ammoo piraankii mana teenyee bilbilaanis saayii irratti haa ta'u namoota tokko irratti haa ta'u kan waraabee jirus ni jira. Edit godheet jira gatiin isa. Akkasuma yoo piraankii kana faate malee waan akka diraamaa dalaguudhaaf nuuf hin danda'amne jechuudha. Akkasii gama nuuf galchaan isin jaa. Inshaallah biyya keenyatti yeroo gallee yeroo xiqqoo booda akkasii gaawaa hedduu takka isiniif waraabaa isiniifis dalagaa waa hedduu takka ni goona jennee abdii qabna inshaallah. Akkasuma gama namaan waan nuti gadi dhiisu laayikii godhaa hamilee nuu kennaadhaan isin jaa. Yoo waan dogongorre jiraatis inni namaa hin dogongoraa. Yoo dogongorres koomentii jalatti nuu kaayaa. Dogongora keenya hin sirreeffannaa jechuun waan dogongorreerraa waan amma boodaatiin baana. Akkasiiti chaanala kana waa hedduu illee akka gadhiisne duraan waan biraa irratti gadhiisu turre diraamaa filmii Amaariffaa kana irratti gadhiisu turre. Garuu ammaaf immoo gamana adeemnee jira sanis isin akkasii subscribe isin godhaadha. Akkuma gootanii jirti warreen gootanis galatooma warreen nama booda hin godhanis godhaadha. Garuu fardeessitanii laayikii fi viidiyoo teenya xiqqishoo illee taate ilaaluu qabdanii isin jaa. Akkasii galatoomaa hedduu bakkaan isin jaaladha. Bakka jirtanitti rabbi nageenya isinitti haa ta'u hunda keessanuu kan xiqqaa kan guddaa kan dhiiraa kan shamaraa fi hunda keessanuu jechuudha. Biyya teenya rabbi biyya nagaa nu haa godhu. Ijoollee teenya ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jirtu hundaa'u rabbiin gammachiisee nagaan haa galchu. Nutillee rabbiin haajaa teenya nu guutee rabbiin nagaan nu haa galchu. Namuu biyya fiitiin tola. Akkasuma inshaallah tanumaan dabarfachuu malee adaraa viidiyoo teenya laayikii share godhaa. Akkasuma keessaafuu bara deebiitiin isin jaa warreen yuutuubaroota gurguddaa taatan akka nama isinii gadi ol kafaastan bakka irraa kaatan san yaadattanii saniifuu taanaan isin jaa. Subscribe illee osoo nu fudhachuu hin taane share godhaa akka namni nuuf laalu godhaan isin jaa. Galatooma viidiyoo isin dheeressitii jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiidiyoo illee gaa baneetiin akka muummichaatti godhee jira. Isin istiidiyoo lastik shoo isiniif ni agarsiisa. Akkanaa jechuudha. Garuu waan takkaan tanii irraan fudhee jira. Alaabaa tana warra yuutuubaroota keessatti yoon fi viidiyoo maruu waan viidiyoo biraa yoo ta'e malee akkanatti duuba kaanii bira ta'anii hin haasawan biratti isin argine. Warreen kanarraa yoo rakkoo qabaate akka nu humtanii isin jaa warreen kanarraa beeytan jechuudha. Yoo kanarraa beeytanii yoo rakkoo waan qabu ta'e anammoo gidaaraas godhachuun maal danda'a. Gidaaraa jechuun girgiddaa immoo maal jirtanii kana jechuun duubaan adii godhee hin danda'a. Garuu alaabaan hundas na jetteetumaan akkasitti duubaan kaayyadhee jaaladheeti waan fayyaasi saniifin akkasitti duuba godhee tasna jeeti. Yoo garuu waa'ee alaabaa kanarratti dogongorri yoo jiraate warri yuutuubara qabdan yoo beektan jechuudha. Alaabaaf duuba kaa'uu yoo rakkoo taate alaabaa fedhee haa ta'u akkasumatti muhimmaadhaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.